Ashama harka fuune Oromoo Islaamaa Kiristaana bakka jirtanitti baga nagaa jiraattan dhaamsatii tana Itoophiyaa mannaagaa hordoftoota Abiyyiitii fi Abiyyiin biraan naagaha torbee darbe keessa afaan Oromootiin manni narraa diigame kaasaan naa haa kafalamu hoggaa torba gubadhee ijaaradhee daa'ima sadii gatee biyyaa bahee daa'ima kiyya harma afaanii fuudhee biyyaa bahee mana kiyya kanarraa diigde miliyoona lamaan hoggaa sadii dura ijaaradhee kaasaan naa haa kafalamu sheer naa godha Abiyyiin biraan naagahaa jedhee ture biraan naageettanii jirtanii Abiyyi Ahmad ammallee biraan amallee biraan naagaha sagaleen tun tiyya bichaa miti gubattoota akka tiyyaa meeqaatam kumaataman talakkaamtutu mana madaamii keessatti rakkachuu fi cinqamuu biratti argamaa jechuudha. Ammallee sheekaa roobee birallee haanaa geettu sagaleen tiyya tun sheekaa roobee biyyi teenna misoomte akka gaarii jirti habaaboon isii hin bareeda kubilistoonni isii akka ajaa'ibaati biyyi teenna adda addunyaadhaan wal fakkaataa jirti akka namni tokko waa'ee rakkoo hin dubbannee waan jedhu irratti dubbattee turte na fakkaata sagalee tiyya tana sheerii waliin qabdan natti fakkaata Abiyyi waliin biraan naagaye atillee kaasaa mana kiyyaa naa kafalchiisi erguma biyyi teessan tun bareeda taate faaya taate misoomtee jiraatte nuti akka saree maraattee miidiyaa irraa ka'iyyin daa'ima keenya harma afaanii bunnee biyyaa baanee ka gubannu ka hadha silaa finna keenya teennee guddisuu dandeenyu finna keenya barsiifachuu dandeenyu finna keenya qaraasifanneetiin ifa boruutiif biyyattii sanii ijaaruu dandeenyu keenya wallaallee dhufnee ka namaa guddisutti jira yaa sheekaa roobee erga biyyattiin tun bareeda taate ani ka jedhu wanti biyyattii tana misoomse wanti biyyattii tana midhaakse Abiyyi Ahmad kiisii isaatii baasee misooma biyyattii tanaa hojjetaa jiramu situ kiisii baasee kennaa jiramu tolaan hawaasni biyya kiisii baasee kennaa jiramu daasbooraa biyya alaa keessaa asii mangaagaa bantaniitiin rakkoo hawaasaa ukkaamsitaniitiin kijiba yaaftan kanatu kiisii keessanii baasee biyya misoomsaa jiramu eessaan biyyattiin tun maallaqa kamiin doolaara kamiin yookaan baajata kamiin gaazii wayii qabdimu maddaa bitoroolaa wayii qabdimu biyyattiin tun maaliin misoomteetiin misooma kijibaa nutti faarsitan Oromiyaa wanti misoomaa jirtu Oromoo du'aan lafarraa duguudee beelaa dheebuun lafarraa duguudee biyya isaa irraa duguudee biyyattiin abbaa biraatiif misoomaa jirti abbaa qabeenya Eeshiyaa irraa dhufee Awurooppaa irraa dhufee Afrikaa irraa dhufee biyyattiin tun abbaa isii misoomtuuf argaan jiru erga misoomaa jiraatte erga Oromoof tolaa jiraatte erga Oromiyaan Oromoof miidhagaa jiraatte Oromoon maaf beelahaa jira maa dheebotaa jira an beelahee daa'imman tiyya waliin rakkadhee jennaan biyyaa bahe mana kana hin gurguradhu jedhee isa biratti beelahee dheebodhee dhalee dudda kiyya osoo hin jabeeffanne osoo guyyaa tokko jiidha nyaadhee garaan kiyya hin argine daa'ima kiyya harma afaanii butee isaa hin gurguradhu jedhee biyyaa bahe hadha manni sunuu narraa diigamee jennaan inumaayyuu gabrummaa biyya ambaa keessatti akka hiddi kiyyaa fi hundeen kiyya cabuna taasisee jechuudha. Ka fakkaattonni akka kiyyaa baay'ee jira. Biyyattiin tun wanti ittiin misoomaa jirtu Oromoo duguuddeeti. Siigalee abbaa isii misooftuu haga ammaa hin argine. Erga biyyattiin tun misoomni humna isiitii ol ta'e eega qabeenya humna isiitii ol qabaatte maaf rakkan? Maaf biyya namaa keessatti durbi heeruma dhabdee dhala dhabdee baraan baratti biyya namaa keessatti gubatti? Maaf nuti warra ilmee qabnu ilmee teenya guddifachuu dadhabnee biyyaa yaanee daa'imman teenya irraa mana diidanii barandaa jalatti dhaloonni boru silaa ija biyyattii sanii ta'uu danda'u maaf hadha karaa irratti hafa mee deebii tana naa kenni eessaa fuutanii biyya kana misoomsitan yaa obboleessoo namni gaafa quufe waan beelahuu hin se'uu jedhan gaafa beela'e waan quufu hin se'u gaafa garaa keessanii isin maftii mataa keessaniin guuttattanii nu ammoo nama beelahu nama dheebotu nama rakkatuu miti isinitti hin fakkaatin rakkanneet gubanneet akkasuma ukkaamamnee jiraataa jira ukkaamamaa keenya kana ukkaamamne kana lammaffaa sagalee keenya kana ukkaamsuuf biyyarraa akkana yoo ija nutti bobaaftan dhugama rabbiin ta'a ummata biyya keessaa kana waraanaan ka fixaa jiru eenyunni takka waraanaan fixaa jirtan takka gibiraa fi gidira jettanii fixaa jirtan takka kaasaa irraa kaaftanii qilleensarra nu hambiftanii ilmaa ilmee keenya hiddaan nu buqqisaa jirtan mee nu gaafadhu silaafuu Abiyyi Ahmad mootii dachii tanaati jette silaafuu mirkaneessite Abiyyi Ahmadii fi Minilik warri duraan xooxeffannu kun garaagarummaa isaanii maali bara Abiyyi nu bulchu Oromoon rasaasaan haadha abbaa isaa afotti dhahamee ajjeefamaa jira jechuudha. Ijji silaa Oromootuun hin badaa jirti jechuudha. Mormi irraa murameetiniin akka dur nuti gizee rakkoo keessa dabarsine qoraan yoo baadaa teennee baadatti nurraa bituu didan harretti feenee gabaa keessaan hoteela afoon deemna jechuudha. Reeffi Oromoo gizee hadhaa harretti fe'amee akka dur nu qoraan gurgurannuu sanitti magaalaa keessa deemaa jira jechuudha. Abiyyi Ahmad morma mure, Minilik harkaa fi harma nu mure. Garaagarummaan Abiyyiitii fi garaagarummaan Minilikii maalinni? Abiyyi Ahmad waan kana hin dalagu hoo jenne hoogganaan biyyattii tana wanta biyyattii san keessatti jiru hunda beekuu qaba. Hooggana jechuun maal jechuudha? Hoogganaan gubbaa irraa gaafa gadi tole jalatti wanni hin tolle hin jiru.
Kana waan ta'eef gubbaan irra waan hin toliniif jalatti wanni tolu dhabamee jechuudha. Kanaaf biyyattii miidhagina biyyattii kan nutti faarsitan tuni Oromoodhaaf miidhagaa hin jirtu biyyattiin. Eega Oromoof miidhagaa jiraatte wanti nu rakkanneetiin ilmee teenya irraa bararraa'eetiin harma afaanii bunni biyya ambaa keessatti rakkannuuf takka illee hin jiru jechuudha. Eega Oromoof kamisoomaa jirtu Oromiyaan jechuudha. Warri garaa keessanii quuftan. Nuti waan quufne isinitti hin fakkaatin nu quufnee hin jirru jechuudha. Oromoon qulqulluun quufee hin jiru. Beelahee jira. Ka biyya keessa jiru. Us jettanii gaafa waraanaan afaan qabdaniitiin us jechisiiftan. Miidiyaa irraa nullee ija nutti bobaaftaniitiin akka nu us jennu isinitti hin fakkaatin. Duunee lafa kanarraa dhabamna malee kaasaan mana kiyya kafalamuu qaba. Fakkaattonni akka kiyya ka ilmaa ilmee isii irraa barartee biyyaa baate ka jireenya of wallaalchisee biyya san keessatti ilmee ofii gattee biyyaa baate kaasaan nu kafalamuu qaba. Lammaffaa yoo maftii kennaaf mirga kennaaf waa dubbanne waraanaan afaan keessa nu rukutina ka biyya keessa jiru. Ka biyya namaa jirullee miidiyaa irraa ija nutti hin bobaasina. Ija nutti hin bobaasina. Barri hin darba taazamni hin darbuu jedhan Sheekaa Roobeetii fi Abiyyiin biraan nagaa adaraa keessa. Muraada kiyya beeyta kadhaa koonaa dhageessa hammaan jira dumbii kubiyyatti duniyaa keessa yaa Allah sin jaalladha situ beeka waan keessa erga ilma naa kennite islaamaa fan qopheessa yaanni kiyya guddoodha ati bakka. Na dhukkubee biiroo ture ji'a lamaaf achii kaba'ee amma hangan dalagataa jiru ji'a lama. Sababni mana kiyya kanaaf obsana dhoorgee halkanii guyyaa miidiyaa kanarraallee dubbataa jiru waa tokkotu jira. Innillee maali jennaan mana kana biratti guddaa rakkadhe akkam malee beelahee dheebodhe daa'immantii halkan tokko qooqa itti bulchuu dira sii gahee garuu kana keessaa wanni na cinqee na hammaate mana kana gaafa ijaaradhee maallaqa harkaa fixadhee jedhu gurguree sharafadhee iddoo biraatitti lafa bitadhee mana qallaalii wayii ijaaradhee kaaniin immoo waa daldaladhee ijoollee barsiifadha qaraasifadha jedhee yaade. Sammaraayyuu pilaaniin hanga bahutti manni gurgurtaan dhaabate jedhanii bara 2015 gurgurtaan dhaabbate. Erga sanii mana kana keessa jiraataa ture. Yeroo kanatti wallaahi billaahi rabbitu ragaa kiyyaa maallaqa liqaatiin jiraataa ture uummata kiyya. Maallaqa liqeeffadhe 220 narra jira. Namni kun fooloo na jalaa qabaa jala kiyya kana jiraa jechuudha. Wanti sammuu kiyya na cinqaa jiru halkanii guyyaa hirriba na dhoorgee akka maraadhu na taasisaa jiru deeyinii namaa kanarra jiru kana. Manni narraa diigame na tuquu caalaa deeyinii narraa jiru kana narraa kafalaa Oromoo naa birmadhaa. Ilmaan tiyya kana ni argitan. Daa'ima hoggaa 7 daa'ima hoggaa 4 fi daa'ima hoggaa 1 ji'a 2 qaba. Daa'ima kana ji'a 11tti biraa dhufe jechuudha. Ji'a 2 dalagaa dhabeetiniin biiroo ture. Yeroo kana namni hoggaa 7 biyya namaatitti gubatee abbaan manaa kiyya waggaa 5 kwaatariin keessa ture. Ani hoggaa 7 ture san abbaa fi haadha kiyyallee gargaaraa ture. Walitti dabalannee mana kana magaalaa Shaashamanneetitti ijaaranne. Yeroo ammaa mootummaan kun maaf akka nuuna huudide hin beeku mana kana narraa kaasee jira. Kana waan ta'eef Oromoo na bira dhaabadhaa deeyinii namaa kanallee ta'u narraa kafalaa. Deeyinii namaa kanallee ta'u narraa kafalaa. Ijoollee kiyya yoo danda'e mana kireeffadhee fi jiraachisa. Yoo dadhabillee carraa isaaniitii humaa gochuuf hin danda'u. Ijoollee kiyya kanaayyuu gargaartanii bira naa dhaabattan. Lammii keessanii dhiiga keessan ijoolleen kun sadiinu ijoollee dhiiraati. Kanaafuu Oromoo na bira dhaabadhaa. Mootummaa Itoophiyaallee kaasaa nu kafale gubannee jirra mana namaatiif barbadoofnee jirra halkanii guyyaa duwidii keenya nu citee oo'i gubbaa fi jalaa nu qabate dadhabne hin jennu dhibamne hin jennu mufanne hin jennu wallaahi xiqqaa guddaan xurii nurratti dhiqataa jiraanna. Garuu ati kana keessa dabartee yeroo dafqa keenya gubaa keenya nurraa diidu sitti haa dhagahamu. Lammiin keenya bakka jirtan maraa diiggaan manaa nurraa diigamu kun isinitti haa dhagahamu. Isinitti haa dhagahamu. Na gargaara wallaahi gargaarsa barbaadaa. Deeyinii namaallee ta'u narraa kafalaa Oromoo lammii kiyya. Deeyinii namaallee ta'u narraa kafalaa. Deeyiniin namaa kun hirriba na dhoorge. Namni manni irraa diigame ana qofaami. Jala kiyya ka jirtu Leeyilaa mucattii kofalee ollaa kiyya hoggaa 8 biyya namaa turte isiillee akka tokko nurraa diigame akka tokkotti biyyaa baanee biyya namaa kanatti deebine na jala jirti isiillee fooloo kiyya Amiinaa Qoreellee na jala jirti. Namni hedduun namni istireetii tokko mana nurraa diigame baay'ee jira. Ana keessaa wani na gube deeyinii namaati jechuudha. Kanaafuu deeyinii namaa narraa kafalaa Oromoo lammii kiyyaa dhiiga kiyyaa isin malee rabbii gaditti namni wal qabaa jechuudha. Kanaafuu narraa kafalaa Oromootiya sheer godhaa viidiyoo kiyya amaanaa rabbii isinitti haa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bakka jirtanitti nagaarra jiraadha Oromoo lammiin tiyya hundumtuu jechuudha. Wanti ani isiniin jechuu barbaade Oromoon akkana cinaa dhaabbattan akkaawuntiin kiyya kuni kan Saudi Arabiyaati. Ergan dhufe Ramadaana baranaa keessa ji'a 2 mana biiroo ture. Na dhukkubee biiroo ture ji'a 2. Achii kaba'ee amma hangan dalagataa jiru ji'a 2. Sababni mana kiyya kanaaf obsana dhoorgee halkanii guyyaa miidiyaa kanarraallee dubbataa jiru
waa tokkotu jira. Innillee maali jennaan mana kana biratti guddaa rakkadhe akkam malee beelahee dheebodhe daa'immantii halkan tokko qooqa itti bulchuu jira sii gahee garuu kana keessaa wanni na cinqee na hammaate mana kana gaafa ijaaradhee maallaqa harkaa fixadhee jedhu gurguree sharafadhee iddoo biraatitti lafa bitadhee mana qallaalii wayii ijaaradhee kaaniin immoo waa daldaladhee ijoollee barsiifadha qaraasifadha jedhee yaade. Sammaraayyuu pilaaniin hanga bahutti manni gurgurtaan dhaabate jedhanii bara 2015 gurgurtaan dhaabbate. Erga sanii mana kana keessa jiraataa ture. Yeroo kanatti wallaahi billaahi rabbitu ragaa kiyyaa maallaqa liqaatiin jiraataa ture uummata kiyya. Maallaqa liqeeffadhe 220 narra jira. Namni kun fooloo na jalaa qabaa jala kiyya kana jiraa jechuudha. Wanti sammuu kiyya na cinqaa jiru halkanii guyyaa hirriba na dhoorgee akka maraadhu na taasisaa jiru deeyinii namaa kanarra jiru kana. Manni narraa diigame na tuquu caalaa deeyinii narraa jiru kana narraa kafalaa Oromoo naa birmadhaa. Ilmaan tiyya kana ni argitan. Daa'ima hoggaa 7 daa'ima hoggaa 4 fi daa'ima hoggaa 1 ji'a 2 qaba. Daa'ima kana ji'a 11tti biraa dhufe jechuudha. Ji'a 2 dalagaa dhabeetiniin biiroo ture. Yeroo kana namni hoggaa 7 biyya namaatitti gubatee abbaan manaa kiyya waggaa 5 kwaatariin keessa ture. Ani hoggaa 7 ture san abbaa fi haadha kiyyallee gargaaraa ture. Walitti dabalannee mana kana magaalaa Shaashamanneetitti ijaaranne. Yeroo ammaa